Fiilmiin kun bakka Jaankiyaard jedhamutti eegala. Poolisiinis reeffa dubartii qaamni ishee mummuramee konkolaataa keessatti argan. Osoo Diteektiiv Daaraan Haak bakka sana hin ga'iin dubartiin Noormaa jedhamtu tokko reeffa akka argiteetti himan. Qorannoon dura dubartiin kun erga duutee ji'a tokko ol akka ta'ee fi bifa eenyummaa ishee akka baramuu hin dandeenye haasa'u. Haak sana booda Noormaa hordofuu jalqaba. Garuu dhuma irratti Noormaan nama araada qoricha sammuu nama hadoochuu fudhattuu fi daandii irra akka jiraattu bara. Innis kutaa hoteelaa akka isheef qabu isheetti hima. Isheenis gammachuudhaan yaada isaa fudhatte. Yeroo muraasa booda qorattoonni dubartiin ajjeefamte kun osoo hin ajjeefamin dur miidhamaa fi dararamaa akka turte beekan. Garuu ashaaraan quba kamiyyuu irrayyuu akka hin jirreef argachuu hin dandeenye. Haakis sakatta'insa isaatti fufa. Kuusawwan daataa namoota badan keessaa namni ishee fakkaatu yoo eerame jedhee barbaaduu jalqaba. Akka namni tokko ibsa ishee wajjin wal simuu yoo jiraate argachuuf gargaartuu isaa Naansii wajjin DNA ishee warra kaanaan dura badan wajjin wal bira qabee ilaala. Garuu dubartoonni badan baay'ee ta'uu hubatan yeroo dheeraas akka isaanitti fudhatu amanu. Haak booda dubartii Roos jedhamtu bira dhaqee waa'ee obboleettii ishee Jennifer dhabamte ishee haasofsiisa. Isheenis kaardii poostaa itti argisiisti. Jennifer maatiin ishee akka ishee barbaadu dhiisu kan gaafattudha. Roozis reeffi isaan argatan obboleettii ishee ta'uu ishee gaafatti. Garuu poolisiin hamma ammaatti eenyummaa ishee waan hin mirkaneessineef yeroo inni gara buufata poolisiitti deebi'ee dhimmicha beeku akka itti waadaa galee fi biraa deema. Haak yommuu achi deebi'u karaa irratti fakkii maxxanfamee arga. Kan duutees intala Liindaa jedhamtu akka taate hubata. Haak gara mana haadha Liindaa deemuudhaan du'a intala ishee itti hima. Waa'ee Liindaa gadi fageenyaan qorachuufis gara kutaa Liindaa seena. Osoo meeshaa ishee keessa ilaalaa jiru kaardiin poostaa kan Roos itti mul'iste kan fakkaatu arga. Dhuma irrattis shakkiin shamarran lamaanuu nama tokkoon akka butaman ta'uu akka danda'u hubata. Haak namoota naannoo sanatti diinni yookiin namni shakkan yoo jiraate baruudhaaf namoota naannoo sanaa wajjin haasa'uuf yaada dhiyeessa. Gama biraatiin barsiisaan hawaasummaa Bradley jedhamu tokko argina. Boodas inni Jennifer obboleettii Roos kan taateen intala haaraa mana kanatti fiduuf akka karoorfateetti hima. Jenniferis yeroo dhumaaf waan ta'e isa yaadachiisuun akka hin goone amansiisuuf yaalti. Innis amma dogongora akka hin hojjenne itti hima. Ittis iyyuun ishee callisiisa. Bradley'n mana daldala naannoo sanatti bakka Heeliin barattuun isaa itti gurgurtu sana dhaqee filannoo uffata haadha manaa isaatiif akka itti agarsiistu gaafata. Isheenis uffata haadha warraa isaatiif filtee kennitiif. Dhuma irratti gara manaa yoo deemte akka manaan ishee gahuu itti hima. Isheenis tole jechuudhaan duuka konkolaataa keessa seenti. Garuu inni fuudhee gara mana isaa geessee ishee kwaamsa. Gama biraatiin qorataan Haak waan irra gahe yommuu hiriyoota isaatiif himu argina. Innis haatii fi obboleettiin isaa qoricha sammuu nama hadoochuu akka fudhatanii fi guyyaa tokko obboleettiin isaa iddoo nafa dhiqattutti duutee akka argee fi waa'ee obboleettii isaa haadha isaa akka dhoske haasa'a. Haati isaas hamma har'aatti akka ishee barbaadaa jirtus itti hima. Bradley'n galgala sana Jennifer wajjin yommuu irbaata nyaatan sagaleen dubartii bakka inni dhoske itti dhagahama. Innis ol ba'a. Jennifer garuu baay'ee aarti. Innis akka wanti tokko hin uumamneetti gad deebi'ee ishee wajjin taa'a. Gama biraatiin Haak dubartoota badan argachuuf namoota naannoo sanaa jiraatan gaafata. Garuu ammallee wanta gara nama waan kana hojjeteetti wanti isa eeru hin jiru. Xiyyeeffannaan Bradley gara Heelii waan jijjiirameef Jennifer baay'ee aarti. Keessumayyuu erga inni uffata haaraa Heeliif bite akka baafattu godhee Jennifer fedhii malee uffaticha itti deebifti. Heeliin laaqanaaf akka isaanitti makamtu gadis fiddee buuti. Laaqana booda yommuu kutaa ishee seentu Heeliin achitti Jennifer argiti. Isheenis miliquu akka hin yaannee fi akka homaan hojjenne ishee akeekkachiifti. Akkasumas Bradley yeroo hundaa akka isaan ilaalaa jiru itti himti. Heeliinis Jennifer miidhamtoota Bradley keessa tokko ta'uu ishee barti. Isheenis waggaa 5 isa wajjin akka achi turte ifatti itti himti. Jennifer
Sana booda kutaa ishee waliin keessa jiraatan itti argisiisti. Akkasumas seera uffannaa murtaa'e hordofuun akka isaan irraa eegamus itti himti. Ganama yommuu Heeliin gargaarsaaf foddaa rukuttu Jennifer kaballaan dhooftee akka gargaarsa gaafachuu hin dandeenye itti himti. Yoo seeraan taa'uu baattes carraan dubartoota ishee dura dhufanii akka irra ga'u itti himti. Jenniferis lubbuun kan waggoota kana hundaaf jiraatteef yeroo hundaa Biraadliif waan ajajamtuu fi gonkumaa isa ganuu waan dhiisteef ta'uu itti himti. Ji'ootni muraasni erga darbanii Haak abbaa Heelii irraa bilbilli itti bilbilame. Kaardiin poostaa ishee akka isaaf ergamee fi akkuma dubartoota biroo isa barbaadu akka dhiisu kan akeekkachiisudha. Yommuu Haak Heeliin amala akkamii akka qabdu yeroo isa gaafatu abbaan ishee intala garaa laafettii fi kan qoricha sammuu nama hadoochuu kamiyyuu fudhattee akka hin beeknee fi jaalallees qabattee akka hin beekne itti hima. Haa ta'u malee yeroo booda hiriyaa Heelii gaafii gaafatuun gama baay'eedhaan kan abbaa isheetiin adda ta'ee dhaga'a. Isheenis Heeliin intala finciltuu qoricha sammuu nama hadoochuu akka fudhattuu fi ijoollee dhiiraa baay'ee wajjin jaalala akka qabdu itti himti. Garuu waan gootu kana hunda maatiin ishee akka hin beekne akka dhoksitus jabeessitee itti himti. Haak yuunivarsiitii Heelii daawwachuuf dhaqa. Yeruma kana Liindaa, Heelii fi Jennifer barattoota yuunivarsiitii tokko ta'uu irraan kan hafe koorsii tokko akka fudhatan bara. Biraadlii wajjinis wal arguuf karoorfatee gara kutaa shamarran sadan baratan keessatti eega. Yeroo kanas Biraadliin akka qubeellaa qabu hubata. Biraadliinis akka homtuu hin uumamnetti tasgabbaa'ee haasa'a. Haak isa shakkee shamarran badan sadan isaaniiyyuu kutaa isaa keessa ta'uu isaanii akka tasaa ta'uu isaa sitti fakkaata jedhee isa gaafata. Gama biraatiin Biraadliin galgala sana yommuu mana ga'u Jennifer waa'ee Heelii gaafata. Jenniferis Heeliin akka yaada isaa fudhattee itti himti. Halkan sana Heeliin karaa foddaa sibiilaa ulaa argiti. Karaa sanaanis miliquuf yaada dhiyeessitiif. Jenniferis tasuma akka yaaduu hin qabnee fi yoo ta'es waan addaa akka ishee irra ga'u ishee akeekkachiifti. Haakis waa'ee Biraadlii irratti ragaa yommuu sassaabu kanaan dura intala Heelari Joons jedhamtu akka gudeedee fi ragaa gahaa dhabuudhaan dookumentiin isaa akka addaan cite hubata. Haak caalatti hubachuudhaaf obboleessa Heelari Joons gaafata. Innis irra deddeebi'uudhaan akka gudeedamtee fi yeroo booda akka dhabamanii fi dhuma irratti immoo kaardiin na hin barbaadinaa jedhu akka ergiteef sana booda akka isheen argine itti hima. Erga obboleessa Heelari argeen booda waan tokko hubata. Innis konkolaataa isaa fuudhee gara Biraadliin jiruutti oofa. Achis gahee yaada Biraadliin argachuudhaaf maqaa Heelari jedhuun isa waama. Biraadliinis nama maqaa akkasii qabu hin beeku jechuudhaan wakkata. Innis osoo jecha tokko hin baasiin dhiisee deema. Guyyaa itti aanu Biraadliin Heeliin akka piyaanoo taphattuuf gaafata. Garuu hamma isheen dogongortuu hundaa kabalaa ture. Jenniferis yeroo kana argitu irraa fuutee taphachuu eegalti. Gara kutaa isaaniittis yommuu deebi'an Heeliin boo'aa turte. Jenniferis jajjabeessuu calqabdi. Garuu Heeliin kaameraa isaa inni isaan ittiin ilaaluu caccabsuudhaan baduuf murteessiti. Jenniferis akka kana hin goone itti himti. Dhagahuu diddee baduu calqabdi. Booda garuu yaada ishee jijjiiruudhaan deebitee dhufti. Jara lamaaniifuu Biraadliin kitaaba dubbisuu fi mari'achuu calqaban. Heeliinis haalichaan wal baraa jirti. Heeliin Biraadliin wajjin haasawuu calqaban. Haalichi garuu Jenniferiin baay'ee akka hinaaftu taasisa. Guyyaa itti aanu eenyu akka kaameraa cabse isaan gaafata. Heeliin sobdee Jennifer jetti. Jennifer garuu dhugaa dubbatte. Innis Jennifer gara kutaa itti hidhamtu geessee boodas Heelii gudeeda. Gara kutaa isaaniitti rafan geessa. Jenniferis miidhamtee gara kutaa isaanii dhufti. Gama biraatiin haati Haak intala ishee barbaaduuf ofumaa isheetii yommuu baatu argina. Haak gara manaatti ishee ol deebisa. Guyyaa itti aanu Jennifer Heelii halluu ba'uudhaaf jettee yaada miliquu jedhu akka fudhattu itti himti. Haak osoo Biraadliin hin beekin gara mana isaa dhufee waa'ee maatii isaa gaafata. Innis akka haadha manaa isaa wajjin jiraatus itti hima. Gama biraatiin Jennifer Heeliidhaan miliquuf amma yeroo gaarii akka ta'e itti himtee balbalicha banti.
Erga Heeliin ujummoo keessa seentee booda itti cuftee biraa deebiti. Gama biraatiin Haak maaliif waraqaa gaa'ilaa akka hin qabne Bradley'n gaafata. Bradley'nis rakkoo daatabeezii ta'uu akka danda'u itti himee yeroo biraas akka wal quunnaman itti himuudhaan geggeessuun biraa deebi'a. Yommuu ol deebi'u Heeliin yommuu miliqxu kaameraa irratti argee rifata. Bradley'nis yommuu Heelii fiigdu argee itti dhukaasee ajjeesa. Yommuu ol deebi'u Jennifer uffata Heelii uffattee siree irratti isa eegdi. Guyyaa itti aanu Haak deebi'ee yoo dhufu meeshaanii fi namni tokkoyyuu akka mana keessa hin jirre hubata. Yommuu manaa bahus Jennifer fuuldura isaa dhaabbattee arga. Duubanis Bradley'n dhufee dhahee isa kuffisa. Shugguxii isaas jalaa kufa. Boodas wal'aansoo wal qabatu. Jenniferis shugguxii kaastee Haak irratti dhukaasti. Bradley'nis ka'ee shugguxii isaaf akka kennitu gaafata. Isheen garuu Bradley'n irratti dhukaastee biraa deemti. Fiilmiin asuma irratti xumurama. Fiilmii biraas yeroo biraatiin wal argina. Subscribe, like, share naa godhaa. Galatoomaa.